Namni dhaggeeffattoota daawwattoota mucaa namaatti intala bilaashee yookaan ilma abbaa caalii nagaan kiyya bakka jirtan maratti sinaa ga'u nagaa kottaan suuraan argama gaggabaabduu mata duree lamaan sadan tokko irratti waa jechuu barbaada. Namoonni baay'een karaa keessaa dhimma ajandaa daaspooraa keessaa kana maaliif dubbachuu dhiistee isa jedhu tokko kaastanii turtanii waa'ee dhimma irbaata obbo hojii wal qabatus ajandaa garaagaraa kee daasporaan amma Afrikaa qabaa ittiin karaa saamichaa maqaa waraana kanaa maqaa dhaaba kanaatiin daldaluun baankii dhuunfaa isaanii ture har'allee isaa deddeeffachuuf yeroo isaan tattaafatan kanaa maaliif irraan dubbattu isa jedhu tokkotu jira. Duraan dursee irbaatii woboo bira jira malee nama bira hin jiru. Isa kana Oromoon keessaallee hin beeka. Oromoon biyya daaspooraa jiru kana booddee irbaata woboo isuma qopheeffatee nyaata malee eenyu irbaata woboo nyaachuu hin danda'u. Kan akkasumatti beekuun barbaachisaadha. Isaa wajjin wal qabatee wanti haasa'amuuf akka namoonni dheengaddaa abaawoboon kallattiidhaan isin ilaallata. Dhimmi diinagdee waraana bilisummaa Oromoo shira taaksii poolisii keessa diiramee abaawoo seesiin harka naqattee diraamaa karaa guddinaa fufaatiin hojjetamaa ture irra dhaabbatame muudamsa haaraa kennanii namoota 4-5 gadi ba'anii yeroo isaan maqaan isaanii miidiyaa abaawoo araata biyyoolessaa irratti balbal'aa ture dhagaa turre. Jarri kun eessa jiru har'a? Eessa jirtu isin? Warri muudamne jettan suni eessa jirtu? Dhimma isin ilaallatu waan isin ilaallatu hin beektan immoo dhimma isin ilaallatu hin beektan. Tokko immoo fedheen gadda kuushii irratti isin dhageessa maqaa isaayyuu. Maal jedhaa? Ani itti gaafatamaa abaawoo siyaasaatiin maaloo daaspooraati jireetu miidiyaa kana irratti dhufee beeksisaa jechaadha. Waa tokko beekadha. Marroo jirta binees keessa yaa. Marroon dhageessa jecha kana hojiirra hoshii yoo siisifaa waalis rakkoo tokko hin qabu. Warri kaleessa maqaa dhaaba kanaatiin wal beekanii maqaa abaawoo keessatti wal beekna jiranii ati muudaatti jirtu warra ilaalcha seesee qabudha. Persentiin 99 oliin jara kana. Oromoo quba qabaadhu. Muudamsa abaawoo boon kenneef warra mudaa godhan kana waa'ee isaanii dubbachuun barbaadan wal sodaatti beekta. Dura xinnoo ta'ee na yaadadha. Ijoolleen dargaggoonni ijoollee durbaa fa'aa wajjin dhaqanii dirree fa'aa kubbaa lafa taphatanii akkasuma gajjallaasa bosona fa'aa keessa seenanii gaafa isaan waa godhan gaafa arginu dhokannee eennee gaafa isaan wal qabatanii waan biraa keessa galanitu abaluu si argeera jennee fiinnaa jechaadha jara kanaan. Sabooddee jarri kun maal godhu nu duukaa nuyi xinnoodha waan ta'e nu duukaa fiiganii nu qabaneeraniitu akka waan tokko hin dubbanne yookaan waan karameen laafa waan akkasii waan nu kennanii dubbatiin jedhaniifaa bira darbu jechaadha. Ijoollee xinnoo akkasitti nu goomsaa turan yeroo xinnoo ta'an jechaadha. Warri abaawoo seeseen amma immoo abaawoo woboo keessa galanii maqaa fi caasaa biyya bakkeeti maaloo ofiin jettu kuni madaa kaleessa waliin godhan qabu beekta. Yoo yakka jarri kun godhan saaxilanii kaleessa wajjin waan balleessan qabu wanta ta'eef waa'ee wanta sanaatu saaxilamaafitu wal sodaatee walii qadaaddee dabalti. Kallattiidhaan dhimmi irbaata woboo kan inni ilaalatu woboodha. Inni kan biraan immoo warra isaan bakka buufatanii daaspooraa keessa kaan jireenya maaloo kan ofiin jireessa jirtaadha. Gadi baatee dubbattu nuun bakka nuun bu'an Oromoo quba qabaadhu jechuu hin dandeessu? Hin danda'u. Maaliif? Hin saalfata waan sodaatu qabaachaadha jira warra seesee kana. Warra ejjennoo qaban marra as keessa jirta miti warra ejjennoo qabanii warra siisa qawwee diinaa wajjin morma walidhee dhugaasaa Oromootti immoo nama akkasitti si dubbatu barbaadiitti kaadhu bakkee kana. Maqaa sagaleessaatii yoo ta'e kunoo akkasitti madaa walii dhossiteetu uummata burjaajessu uummata daaspooraa keessaa jechaadha. Gammachuu naadoo lalisee roobaa dheengaddaa muudamanii torbee yoo ta'u guutinee sadaqan miidiyaa diinaa irratti dhaqaniitu Oromootti qoosuutti ka'anii jechaadha. Miidiyaa diinaa irratti dhaqanii qoosuutti ka'an. Miidiyaa diinaa jirraamu maal kan jedhamu namichi gammachiis moo eenyu kan jedhamu tokko Keeniyaa kan jiraatu. Hin yaadattu bara uummata dirooniidhaan shawaa lixaa keessatti meettaa roobii keessatti tumaa turanii inni ambaasaadara Itoophiyaa wajjin suuraa walammatee ka'ee obsaa Abdiisaa fa'aa wajjin Keeniyaa keessatti qeerroo Naayiroobii ijaara jechuudhaan diraamaa godhanii warra PP ambaasaadara warra nama ficcisiisaa jiru wajjin suuraa ka'ee Oromootti naannessee gallakkisaa turetu har'a lalisee roobaa muudamte gammachiis naadoo muudamaniitu dhaqanii isaa wajjin miidiyaa isaarratti intarviiyuu godhu jechaadha. PP wajjin jechaa jirtu lallabachuudhaaf moo mana maali maqaa fa'aa abaawoo bootu isin muudatee miidiyaa isaanii irratti maqaa keessan argine. Argitanii? Tapha isaan Oromoo irratti qoosan. Waan itti ergaman waan itti muudaman illee warra hin beeknetu har'a kunoo afaan qadaaddatee ta'a. Achittoo gadi baatanii dubbachaa turte yoo namichi inni itti gaafatamaa daaspooraa maaloo kan ofiin jettu. Kunoo itti isiniin fida dhaggeeffadhaa maqaa isaa namicha. Suuraan isaa kun itti eenyu maqaan isaa? Cichaa Goobaa nama jedhama. Maal jedhama? Itti gaafatamaa dhimma daasporaatii fi hawaasummaa
abaawoo boo biyya alaati jedhe. Obbo Cichaa eessa jirtaarra? Seesee waan barbaade godhuudhaan mirga qaba. Atoo dubbachuu hin dandeessu. Biiftuu eessa jirta? Jireenyaa eessa jirta? Lalisee eessa jirta? Gammee eessa jirta? Warri maqaan muudamtan jedhamtanii maqaan keessa lallabame. Gaafa maqaa waraana kanaa dhaaba kanaatiin diraamaan hojjetamu lakkii nuun bakka nuun bu'attanii maaf hin dubbattan miidiyaa dhabdanii. Araati kana eenyuuti? Araati isin dhiyeessuu dide. Harki seesee keessa galee amma jira. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tokko waan irraa hafamu miti jedheeti tiwiitarii irratti barreessa. Ati iyyuu galuuf jirta beekadhu. Ajandaa warra seesee kanarraa waan hafamu miti jettee kan barreessaa jirtu obbeettatis yeroo gabaabaatti ati iyyuu jaratti dabalamtee sokkuudhaaf jirta. Oromoo shira baay'eetu deemaatti jira qabsoo bilisummaa Oromoo kana takaaluudhaaf. Waan baay'ee diraamaa baay'ee Oromoo irratti hojjechuudhaaf socho'aatti jiru jarri kun. Isa kanaaf Oromoon quba qabaachuu qaba. Dhaggeeffadhaa kunuutti ilaa namichi kunu. Kami haasa'aa dura Tanzaniyaa jiruun ilaalchisee inni kun ni ilaallata qaama jedhu qabannee dhiyaannee itti gaafatamaa damee hawaasummaa fi dippiloomaasii Jarmiyaa Aba'oo Waboo kan biyya alaa obbo Cichaa Goobaatti qabannee kan dhiyaannee itti gaafatamaa damee hawaasummaa fi dippiloomaasii Jarmiyaa Aba'oo Waboo. Irra deebi'aa qabadhaa Oromoo ragaa wajjin malee nama hin qeequ isiniin jedheera. Haasa'aa dura Tanzaniyaa jiruun ilaalchisee inni kun ni ilaallata qaama jedhu qabannee dhiyaannee itti gaafatamaa damee hawaasummaa fi dippiloomaasii Jarmiyaa Aba'oo Waboo kan biyya alaa obbo Cichaa Goobaatti. Obbo Cichaa Goobaa irra eessa jirta gaafa eega Jarmiyaa Aba'oo Waboo ilaallata kan biyya bakkee kanaa jette har'a eessa jirta? Gaafa maqaa dhaaba kanaa fakkeessanii maqaa Wabootiin biizinesiin hojjetamu har'a eessa jirta? Maaliif obbo Cichaanis kaleessa warra seesee wajjin tura maaliif an kaleessa kanan ture jedhanii ofimaa turan mitiire? Kanaafuu waa'ee jiraa dubbachuun barbaadanii jechaadha. Obbo Cichaa nuyi waan marroon isin muudee fi maqaa keessan dha'uu akkan isinitti hin fakkaatin. Marroo miti waaqayyo yoo isin muudee maqaa kee dha'uudhaaf booddeetti hin deebinu. Raajota sobduu maaliif waa'ee raajota sobduu rannee irraa dubban? Moo akkuma jedhame suufii uffattanii galuudhaaf hin jiru inni akkasii beekadha. Haasaa marroo dheengaddaa sirriitti yoo dhaggeeffattanii dubbateedha. Yoo sanaafitu muudamtan ta'e waa'ee suufii uffattanii hoogganootatu biyya bakkeedhaa galee akka jedhamuuf yoo ta'e isarraan fadhaa maaliif dirreerraa suufii uffatee nutti agarsiiseera waraanni bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo biyya bakkeedhaa galu hin jiru kana booddee. Hoogganni biyya bakkeedhaa galu tokko hin jiru. Yoo sanaan muudamni keessan sanaaf ta'e afaan qabatanii teessu ta'e yeroo akkas wanti isin ilaallatu qaama isin ilaallatu maqaa dhaaba kanaatiin biizinesiin gaafa hojjetamu hin dubbattan gadi baatanii waliin saaxiltan taanaan maanni faayidaan keessan? Asirratti amma baay'ee dhaadatanii dubbachaa turan obbo Cichaan keenya. Obbo Cichaa irraa goleetti ol deebitanii gadi bahi dubbadhu. Hin dubbattu taanaani dhiisii keessaa gali. Seeseen ammas Oromoo laasee kana keessaa kutaa kaadha. Warri seesee wajjin hojjechaa turan maqaa baawwatiin biizinesii walii wajjin hojjechaa turan akka jaljeessaa ta'a isaaniirraa waan dhaban irra gaafan taa'e akka waajjira keenyaatti xiinxaluu jireenyaa kana takkaa dubbata argitanii beektu. Amma jireenyaan gorsaa baawwa booti jettanii waan inni kanaan dura godhe haasaa marroollee faallessee dhufee miidiyaa irratti yeroo naasee jira. Ragaan of biraa qabaafin sitti dubbadha jireenya. Sii laallata wanti ta'eef gadi ba'ee dubbadhu. Seesee sodaatta taanaan immoo ani hin danda'u jariiti marroo baattimii kan biraa muudatan nama dubbachuu danda'u. Lallisee roobaa gammachiisnaa keessumaa isin lamaan immoo miidiyaa namicha PP kanaa wajjin naxxanii interviyuu gootan kana uummata Oromoo gadi ba'aatti dhiifama gaafadha. Nageessu uummata Oromoo gadi ba'aatti dhiifama gaafadha. Diraamaa gootan jirraa miidiyaa jettee namicha gammachiisee PP ergamtuu PP fi ergamtuu seeseetiin Naayiroobii irra taa'ee diraamaa isin irratti hojjetu dhaxxanii miidiyaa isaa irratti interviyuu gootan dhiifama uummata Oromoo gaafadha. Dhiifama waraana keessanii gaafadha. Yookaan immoo akkuma inni ambaasaaddara ammatee walii wajjin diraamaa hojjetee Oromootti yeroo Oromoon dhiigu yeroo Oromoon diroon hin tumamu nutti agarsiise isinis jaraa wajjin jira jechuu yoo ta'e isa shara hojjetamaa jiru ittiin dhufa mata duree lammaffaa keessa jira. Garee jaraati yoo ta'e itti fufaa jabaadha. Kanaan laga garuu nu goomsuu hin dandeessan ragaan of biraa qaba. Dhaqaati ilaalaa yuutuubii isaa moo biizinesii isaa guddisuufii ta'a. Nama gammachiis jedhamu isa ambaasaaddara PP hojii wal ammatee suuraa ka'ee dhiyoo kan nutti agarsiisaa ture wajjinitu lallisee roobaatii fi gammachiisnaa doo abaa'oo bakka bu'anii miidiyaa dhabdanii araatarratti maaf dhiyaachuu dadhabdan lallisee roobaaf gammachiisnaa doo isin lamaaniif gaaffiin koo kun maaliif miidiyaa araatarratti dhiyaattanii waa'ee itti muudamte sana dubbachuu dadhabdanii sararxanii miidiyaa diinaa irratti ergamaa diinaa wajjin teessanii dhiiga Oromootti qoostan dhiiga waraanaatti hin qoosina dhiiga ijoollee dirreera jirtuutti hin qoosina
sababa isin muudeef jenne waan isinii qadaannee dabarru hin jiru beekadha. Mana diinaa irratti taanaan diinaa wajjin hojjechaa jirte jenneen lafa si keenya maal goota basaasummaan jedhamu kun beekadha. Namnitu nama ayyaana saree dhalate utuu qabuu kajeelaa jiran qabadhu isee kan namni utuu qabuu kajeelu nama ayyaana saree dhalate utuu qabuu kajeelaa jedhama. Utuu miidiyaan abaa'oo oboo lafa jiruutu miidiyaa maaliiti yuutuubii guddisuudha maleessa moo beekamtiidhaan gammee wal beektuuti beekamtiidhaan karaa borootiin wal geessitanii hin taatu isheen kun qulqulloomnaan qulqullaayitii dhaaba ittamanii sitti kennate wanta ta'eef waan inni siin jedhe hojjedhu isaaf hojjedhu warra kaayoo isaa dura dhaabbatanii maqaa waraana kanaa maqaa dhaaba kanaatiin biizinasii hojjetan immoo lakkii sirrii miti jettee gadi baatee yoo miidiyaan si dide peejii kee irratti maala miidiyaa irratti hin gargaaramaatti jiraan feesbuukii mataa kootiitti mini kun feesbuukii yoo guban feesbuukii meeqan bane beekadha. Namoonni hordoftoonni danuun qabaachaa ture beekadha feesbuukii tokko irratti. Hin gubanii haaraman bana yeroo yerootti hin bana kanas borii kana maan gubin borii haara banadhee gadi baachaa maal sodaattu gadi baatanii dubbachuu yoo madaan akka jaljeessa ta'a keessan irraa waan qabaanne wanti isin sodaattan tokko hin jiru. Kanaaf jireenya biiftuu kan of hin jedhu hin barbaamti biiftu. Lallisee roobaa gammachiisnaadoo obbo Cichaa gadi baatii dubbadhaa isaa warri kan biraanii jiru warri muudaman maqaa isaanii warri beektan katabaa. Warri abaa'oo woboo bakka buutanii biyya bakkee jira jettan keessumaa warri dhimma diinagdee yeroo amma maqaa diinagdeetiin abaa'oo woboo irbaatii woboo biyya daaspooraa keessa irbaatii woboo jedhamu tokko hin jiru. Kan Oromoo quba qabaadha. Hundaa kanaan dura nyaatameera. Har'a irbaata isaa kan nyaatu woboo bosona keessa jiru bosona isaa keessatti argatu nyaata agabuusaa buleetu uummata isaatii qabsaatti jira irbaatachuma jira. Irbaata laaqana dhiyaana jettee wanta jettee Oromoo burjaacheessu tokko hin jiru. Kuteera barrisaa. Waa'ee sanarraa dubbachuun yeroo qisaasuudha. Garuu warri isin bakka buufate abaa'oo woboon bakka isin buufate har'a eessa jirtu gaafa maqaa kanaan daldalli geggeeffama keessumaa jireenyaa eessa jirta. Ati sirka jedhamanii tokko adimiinii isaa mindeeti araata biyyoolessaa hin beeknu seeteeti. Daaspooraa kana keessaa warra ati beektu malee namni dhiyaatu jira. Mee warra bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti amanan mucaan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraa hojjechaa ture eessa jiraadha. Isin biraa hojjeta miti garumaan sababa waan ati dhiyeessiti jetti duwwaadhaaf dhiyeessuufitu hin dhiyeessu mucaan xiiqii dhugaasaa kan jedhamu. Araata keessa galeetu hafuura balleeffata. Kaleessa maaliif joornaalistii yookaan gaazexeessaa gaafa taatu itti gaafatamummaa waan baratte sana yoo dhuguma isaan eebbifaman tariiga akkasumaan itti godhame yoo ta'e rakkoon qabu. Waan baratte sanaaf itti gaafatamummaa sanaaf hojjetta malee dhaabbata sanaaf yookaan nama dhuunfaadhaan miti. Dhugaara sobaan soba jettee chaalenjii goote uummata kaleessa xiiqii dhugaasa gaafa raadiyoo sagalee walabummaa fi bilisummaa Oromiyaa irratti uummata walabummaatti amanan jettee ganamaa galgala fidee xiinxala gaggaarii kennisiisaa turte har'a jara sanatti lubbuun hin jiru moo maaliif dhiyeessuu dadhabde moo hin dhiyeessinsiin jira jireenyaatu. Kunis gaaffii biraa dhala beekadha. Kaleessa warra bilisummaa walabummaa Oromiyaatti amanan jedhe namoota kumaaf kitila fidee nuu dhiyeessaa ture jechaadha sagantaa gaarii ture sagantaan sun. Har'a achi keessa gaafa galu namoota kana iyyuu irraanfatee jechaadha. Egaa abbaa irrummaa jira yoo ta'e jiroo ankees bubbullee qorannoo geggeessaa jirratti deebina garuu har'a isa sii ilaallatu dhimma maqaa adda bilisummaa Oromoo abaa'oo woboodhaan diraamaa daldalamaa jiru maqaa irbaata jedhamu kun Oromoo bakka numbuu jedhaati gadi baati miidiyaa irra dubbadha. Keessumaa warri muudamtan dhimma diinagdee irratti adda bilisummaa Oromoo abaa'oo woboon isiniin bakka buufatee lallisee roobaaf gammachiisnaa dhoofaa warri jedhamtan kun biiftuu fa'aan kun warri dhimma diinagdee irratti inni muudee isin kaate miidiyaa araata biyyoolessaa jedhamu miidiyaa abaa'oo irratti gadi baati lallaba akka waa'een irbaata woboo jedhamee burjaajiin deemaa jiru kun akka dhaaba kana bakka hin buune warra faqqadaa gargaaru akka ta'edha. Namoonni tokko gaaffii tokko dhiyeessaatti jirtu yeroo darbe isinitti kaasiin turen faqqadaa abdiisaa ajajaa hoogganoota abaa'oo shanee gumii shanee irraa fudhataa gaafa jennee lafaa kaanii maqaa namaa balleessuuf waan jedhame isinitti fakkaata. Garuu kallattiidhaan bilbilaan gaafa nyaase namoota eenyurraa akka inni ajaja fudhatu maxxanseen ture ammas isin dhaggeeffadha. Ragaa biraa qabna lafaa kaanii cubboo eenyurraan keenya. Lallisee roobaa fi miidiyaa diinaarra raquu isaanii ragaan biraa qaba viidiyoosa. Lallisee roobaatii fi gammachiisnaa namni jedhamtan jirraa irratti hidhattanii mucaa isaa PP wajjin dibbeeree baate isaa wajjinitu intarviiyuu nu gootu. Utuu miidiyaa qabaniiti beekadha. Nammayyaa saree dhalateetu qabuu kajeelaanis akkasiiti bara. Araatatti hin dhiyeessuu didee nutti maa hin dubbannaa nuti uummatatti. Yoo irree nama tokko jala galee jira ta'e. Kanaan ala kallattiidhaan dhimmi amma ajandaa daaspooraa keessatti jarri kun uumanii ittiin burjaajisuuf deeman
isin ilaallata afaan qadaaddatteen taa'in obbo Cichaa Goobaa gadi ba'ii dubbadhu dhimma daasporaa hawaasummaa jettee nutti himteettamini aangoo kee gadi ba'iitti dubbadhu ka nuun bakka nuun bu'u jedhe miidiyaan siyaa dhiyeessuu didu kanaan ala eega darbee booddee nuun bakka nuun bu'u sodaara kun beekadha eega jarri dhimma isaanii fixanii booddee eega ummati burjaajee booddee kana booddee beekadhaa garuu warri maqaa baawwatiin daldalanii warra faqqadaa gargaaran faqqadaan immoo shororkeessaadha jedhameera isa kanaafis itti gaafatamummaaf of qopheessaa kunootti maqaa ni dhee suuraa isaanii biraa qabna nuti warra inni qondaalota abaa'oo biyya bakkee jiran eenyurraa ajaja akka fudhatu faqqadaan kan inni nutti hime kunootti ragaa isaa biraa qabna cubbuuraa qonni jira yaa oromo dhaggeeffadhaa. Jangan bahasa atau jangan suatu jangan udah atau oh itu tadi itu kena kapsul mungkin tadi amma yang jadi isan itu itu bukan isa wajan bursa dan isu colak. Fakkada afaan gorsa eenyuutiin socho'u ajaja eenyurraa fudhatu kanaan dura dubbateera miidiyaa makan irratti beekanii hojii intarviiyuu godhe irratti maal jedhee ajajaa keenya hoggana keenya yuduree keenya Jaal Daawud Ibsaaraatu kan furannu jedhee biyya bakkeera ammoo eenyura jennaan kunoo maqaa isaanii isa danda'eera amma jirrutti qajeelfama isaanirraa furanna ajaja isaanirraa furannaa yeroo akka jedhu maal jechuudha kun karaa kan biraa galagasha isaa yoo laalte yakkoota goramaa ture ajaja jaraatii jechaadha yakki goramaa jiru ajaja jarri kun kennani maaliif ajaja eenyurraa fudhatee godhaatti jedhanni kun milishaan isaanii kun jechaadha ofii isaatii ragaa beekadha isaan amma chaalenjii waraana bilisummaa Oromoo gochuudhaaf abaaboo boodura dhaabbachuuf mini kan isaan bixxilatan silaa yaadaan garuu dubbichi akka galagalee isaanitti galagaluun barre isaan bara teekinooloojii keessa diraamaan akkasiin jiru jara keenyaa sinitti meera bara si'anaa dhuufanii ba'uun hin danda'amu beekadha waa waraabutu jira kan of shakkaa jiraachuudha barichi tawaa gadi ba'anii miidiyaa irratti maqaa koo jettanii dubbichiistanii diraamaa ittiin hojjetanii ol deebi'ee hin badu kaa'amaa deema dhalootatti darbaa deema. Kanaaf kallattiidhaan kan isin ilaallatu warri maqaa baawoo bootiin muudamtanii daasporaa keessa jirtan odaa tarbii dabalateen ciisin. Isin ilaallatu bini gadi ba'ee dubbadhu. Waa'ee feesbuukiin qabanii feesbuukiin nan ilaallatu ani feesbuukiin qabu jettee maqaa keetiin banamee diraamaa hojjetamu inni kunis hin baasu odaa tarbiyatis. Dubbii baawoo bootiin ni hammatti. Sin baasu feesbuukii mataa keetii banadhu ittiin gargaaramini kana kan koo jedhee beeksisii kaa'e. Maaliif dhaloonni hundumtuu akka kanatti hubatu. Gaafa takka jettu namni si hubatu nama muraasa ta'uu danda'a. Garuu gaafa maqaa keetiin banamee biizinesiin akkasii hojjetamu dhaloonni kan biraan dhuguma seessa sana duukaa kan deemutu jira. Ata waan akka jetteef ati waan hin qabu jetteef nama hundumaan na hubata jettee yaadin. Kan mataa keetii banatu achirratti eenyu maxxansuu hin danda'u. Wanta achirratti maxxansamu immoo siin ilaallata jechaadha. Waan akkasiirraa ooluudhaaf illee waan akkasii goruun dirqamatu sirra jiraan jira. Gadi ba'ee dubbadhu. Dhimmi maqaa irbaata jedhamee maqaa wobootiin daldalamu hin jiru. Yoo woboo faqqadaa isaanii ta'e milishaa isaanii yoo ta'e ni rakkoo tokko hin qabu. Garuu Oromoo takka jiraati himaa keessaa baasaati. Qadaaddaniin taa'ina irra dibdanii bira waliif darbuudhaaf hin fiigina. Hin taatu isheen kun bara akkasii keessa hin jiru. Bara dhugaara sobaan soba. Rabbis si jiraachisa beekadhu. Nama miti kan si jiraachisu. Dhugaara sobaan soba jira. Irbaati jedhamu tokko hin jiru. Irbaata isaa kan nyaatu woboo dirree irra jiruudha. Yoo argate nyaata yoo dhabe hin bula. Kanaan alaan daasporaa keessaa wanti irbaata nyaadhuuf hin jiru. Waan hin garaa kootti nyaadhu maaliif irbaata woboo jiree waaman. Enggak, kuteera barreessa. Barree wal goomsuu kuteera. Garuu gadi ba'aa dubbadha. Warri muudamtan kun. Yeroo isiniidhaan torbee kana keessa utuu wanti sun hin ga'in jee dhufu miti. Utuu wanti sun hin ga'in gadi baatanii miidiyaa irratti dubbattan ta'an guyyaatti faana dhumne waan isin gootanii wajjin uummata Oromootti maatti deemna nuti. Abaaboo boosi kaa'ate miti. Rabbi yoo si kaa'eyyuu waan irraa dubbachuu dhiisnu tokko hin jiru. Maqaa rabbiin sheekii biltsiginnaa meeqa luba meeqa paasterii meeqa mini kan uummata Oromootti maatti lumaanni isin hin moore. Yoo abaaboo muudee bakkee isin kaa'ate isin hin dubbattan taana waa'ee keessan hin dubbannu yoo isin dogoggora gootan irraan dubbannu isa kana irraan fadha akka waajjira xiinxalaa bilaashaatti eenyu maadhaaf abbaa konteen isinitti meera irra deddeebi'e. Kanaan qadaannee waan biraa dabaru hin jiru. Warra yakka goraa jira wal sodaatu marroo irra deebi'iiti ilaali warra muudaatti jirtu kana jireenyaadhaa kaasiitti irra deebi'iiti ilaali. Takkaa gadi beeyamaa jiraan dubbatu waan jarri goran isa kanaan duraa miti isa isaan har'a hamaa qabsoo irratti goraa jiran guyyaa tokko gadi beeyeen dubbatu. Maaliif waatu jira wanta ta'eef wal sodaatti. Ni taarra taan keenya qulqulluu waan tokko hin qabnu. Akka jaljisaa warri taarraa waa qabdu garuu wal sodaatti. Yeroo akka jedhu muudama waan akkasii naa kenni mitan eenyu akkana muudu barbaadan. Waan yaada koo keessa jiru ifa bilisaan gadi beeynan dubbadha dhugaara maqaa namaan balleessu cubbuu irraan kaa'u nama narrabsu dhugaara jechuudhaaf immoo eeyyama eenyuun hin gaafadhu jechaadha.
Inni kan biraan PP'n kaafaa'oon abaa'oo seeseen wal ta'anii dhiibbaa guddaa waraana bilisummaa Oromoo irratti uumuudhaaf jaarmiyaan Awustiraaliyaa eessa jiru warri biyya bakkee jiran amma caasanii torkii guddaa ijaarrataniitu walii wajjin daboo abaa'oo booratti duuluudhaaf deemaatti jiru. Seeseetu keessaa yoon xuruutti mul'adhe gabaa kootu jalaa gadi bu'a. Maaliif maqaa abaa'oo kanaan biizinesiin hojjetama wanta ta'eef dudduuba taa'een hojjedhe jennaan kaafaa wajjin kan irratti wal qabaatee jiru. Yoon hojjettu ta'e gadi ba'ee imanu wajjin cabsee hojjedhu malee dudduuba teessee waan hojjettu hin qabdu jedhame. Maaliif keessoo raanis qinqansuutti jiru wanta ta'eef keessoo raanis nyaachuutti jiru wanta ta'eef ni hooggana kee kaleessaati maaloo kee kaleessaa waraana keessaa waa ofitti harkisachaa jiru wanta ta'eef yoo amma kutatanii itti galanii jarri sun naanii biraa deebi'u wallaalummaadhaan warri duukaa jiran warri mootuu beekanitti galanii wajjiniin kutu wanta ta'eef rakkoon qabu inni. Isa kanaafi iddoo lamaanuuti moraduudhaa fi an dudduuba taa'een godha jennaan hin ta'u gadi baatee goota taanaa wal duukaa magoona fixaniiru maree isaanii beekadha. Isee kana duwwaarratti wal dhabaatti jiru duula hamaa abaa'oo booratti geggeessuudhaaf karaa miidiyaatiin isa lafarraa dhiisi samiiraaf dacheeraan yoo abiyyiin dadhabee kan jara kanaa dhiisiti. Maaliif ajandaa isaan amma uummata burjaajessuudhaaf ajandaa irratti ajandaa kennuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo kana hadheessuudhaaf warra cichoomina kaayyoo akkasii jiru kana yaadaan bittinneessanii fedhaaf hawwii isaanii amma dhugoonfachuudhaaf bololiyaan gosaanii galmaan ga'achuudhaaf tumsa akkasii godhatanii gadi ba'utti jiru. Qaruuta achi keessaa qabna beekadha. Ofumaan dhamaynaa bara kanaa isiniin jechaadha. Barichatti isiniin dhume beekadha. Seera kubbaa miilaa keessatti gaafa umuriin isaanii achi siqaa deemu taphattoonni baay'een jechaadha. Amma fakkeenyaaf baruma kana keessa illee namni 2-3 tapha dhaabaniiru jechaadha. Tapha dhaabuu keessaa galu jechaadha. Maaliif sana booddee akka kaleessaa ta'uu hin danda'u jechaadha. Kan akka gaafa warra waggaa 16-17 taphachaa ture miti har'a jechaadha. Gaafa umuriin kee dabalaa deemu ariitiin kee saffisi keessa gadi bu'aatti deemaa jechaadha. Yeroo san ofirratti barteetu gadi bu'aa deemta. Roonaaldoo Meesii amma warri jedhamanii gabaa keessaa bahaatti jiru jechaadha. Zaalaataan fa'aa amma ba'aniiru. Amma isa kana ta'eera taphichi. Garuu jara kanaaf hin galle. Jarri kun amma yaadaan akka bofaa muuxatanii deebi'uu barbaadu. Inni kuteera barreessa. Bofaan malee dhala namaatiif hin ta'u. Muuxatanii wanta biraa fakkaatanii of geeddaranii akka gaararraa bifa biraa jijjiirratanii deddeebi'anii as keessa galanii achi keessa galanii waliin rukutuun kuteera barreessa. Dhala namaatiif muuxatanii deebi'uun hin ta'u. Bofaaf ta'uu danda'a. Risaafaaf ta'uu danda'a. Jarri ta'e jedhamanii warra uumamanidha wanta ta'eef. Dhalli namaa garuu safaruma haguma umuriin isaa achi siqaa deemuun wanta godhus gaarummaa sammeenyis godhuu sana godhaamatu sokkaa jechaadha. Har'a warri har'a waraana bilisummaa Oromoo irratti qoosanii miidiyaa irraan konyaadhaan diraamaa hojjetan kun har'a yoo dhaqan amma akka dargaggeessa kanaatti fiiguu danda'u. Dirreerra fiiguu danda'u akka dargaggeessa qeerroo bilisummaa Oromoo irra dirreerra jiru kanatti fiiguu danda'u. Kanaafit amma gara waan ofii danda'an shira duwwaa summii facaasuu burjaajessuu qalbiiruu isa kanatti deebi'aatti jiru jechaadha. Kanaaf Oromoo jabaadhaa. Miidiyaadhaan malee lafarratti miti. Lafarraa yoo ta'e xiyyaaraaf dirooniin maaliin waraana bilisummaa Oromoo dadhabaniiru mootummaa isaanii abiyyiin iyyuu jechaadha. Amma holola guddaa miidiyaadhaan banuuf abaawwa seesee kaafaa'ee PP'n wal ta'aniitu ajandaa guddaa hojjechaa jiru. Amma kilaba hawasii yeroo ta'an amma PP'dhaaf seeseetu dhaalee jira. Yaadi isaanii mul'ati isaanii tokko kaafaa'ee fa'aa wajjin ta'anii jechaadha. Isa kanaanitu ol baatti jiru. TikTokis iddoo garaagaraa yoo ilaaltan amma ajandaan isuma kan isaanii jechaadha. Waama PP'llaatti balballoomsu waa'ee waraanaa akka hin dubbatamne waa'ee waboodhaa abaawoo waboo akka hin dubbatamne ukkaamsu isa kana haguugnee kan isaaniitiin ol ba'uu warra barbaadan isa kanatu tumsa walii godhanii gadi ba'aatti jiru qondaalonni isaanii. Seeseetti xinnoo achi asiisa narru kutadhaa irratti wal dhabaatti jiru. Kanaaf Oromoo jabaadhaati. Qabsoo keessan eeggadhaa warri qabsoo haqaarra jirtan. Kan Oromoo sichi bari'aatti jira beekadhu. Warri qabsoo haqaarra jiran warri bilisummaa walabummaa Oromiyaatti amanan sichi mul'achaa fi itti deemaatti jira. Kan warra kaanii garuu gad dhiyaatti deemaatti jira. Gadi galaatti deemaatti jira. Isaan aduu walgala sa'aatii 11:45 ta'aatti jira. Aduu lixaatti jirti. Isheema sana gidduutti rukutachuudhaafitu takka irbaata, takka laaqana, takka dhiyaanaan, takka maaliidhaanitu burjaajii ammallee harkaan na bareedoolu munyoo qaadhaan beekadhu. Rabbeetti araaramu. Kanaaf miseensa waraanaa isinitti meeran marroon eeggata. Hooggana tokko lama quunnamtee fi akka kaleessa akka dheengaddaatti micciiruu hin dandeessu. Gadheen immoo qamadii ooruu guddaa keessa jiru keessaa hin girdaadha akkuma namni gadheen immoo iddoo hundumaa jirtedha. Kun maal agarsiisa? Warra amma isaan keessa ta'anii fakkeenyaaf tokko amazoonii kibbaara ta'e waan irraa fumuti waan akkasiiti jedha. Hoogganni isaa mitii jedha. Hoogganni isaa nuun bakka bu'anii jedha. Inni immoo karaa boroo dhufeetu ani hin beekamuudhaani. Gogaa keessarraa kun jennee beennamti.
barsiisaa keenya tokko jira beektaa dur. Yaa baluu koo jira barataa isaan waamee jennaan isatti sammuutti yaadaan duddaan hin beekaadha. Maqaa jijjiirrattanii maaloo jijjiirrattanii yoo dandeessan saala jijjiirrattanii yoo dhuftan qaqqabannee isin beekuu dandeenya fuunfannee isin beekuu dandeenya eenyummaa keessan. Kanaaf uummata Oromoo akkasitti burjaajessuuf keessaa balaa wal ijaaranii harkiseesee keessa gaggalee diraamaan hojjetamu kun eessaan isin hin ga'u. Kanaaf jabaadhaa uummata Oromoo qabsoo keessan eeggadhaa. Warri abaaboo boon isin muudate dhimma diinagdee irratti muudamtan kun gadi ba'aatiif ibsatti laadhaa. Yeroo ittiin kennina. Turuun bulte lafee taati jedhani. Hin bushina. Hin sodaatina. Nuun bakka nuun buun bakka nuun bu'uudha bakka. Abaaboo bakka si buufate miti eega bakka si buufate wanta abaaboo mu bakka hin buune miidiyaa kanarraa akka waan waraanni bilisummaa Oromoo beekutti gaafa isaan dhufan lakki nuun bakka nuun bu'an jarri kuni. Yoo abaaboo seesee jechuu sodaatte warri durii maqaa abaabootiin jedhan kuni jedhaati dubbadha. Nuyi dubbannaa seesummaa isaanii waan dhossinu hin qabnu. Maaliif godhanii nutti agarsiisaa jiru waanta ta'eef. Yoo immoo madaa wal biraa qabdu ta'ee mudaa wal biraa qabdu isaan wal sodaatu ta'e hooggana abaaboo bootti itti maati keessaa gala maqaa sana baattiin taa'in. Suufifattee galuudhaafis lollaattiin taa'in. Hin jiru warra akkasii kuteera. Kanuma isin hin jira gadi ba'ee dubbadhu. Jireenya gadi ba'ee dubbadhu. Biiftuu gadi ba'ee dubbadhu. Lalisee gadi ba'ee dubbadhu. Lalisee gammachuu lalisee yeroo baate gammachuu naadoo isin lamaan garuu dhiifama uummata Oromoo gaafachuu qabdu. Miidiyaa PP irratti ergamaa PP wajjin waan haasoftanii fidhatanii YouTube irratti. Hin taatu. Bara akkasitti waliin rukutanii bari waliin fakkeessanii akkasitti fuudhanii deemanii qabsoo waliin bukeessan kuni barri isaa kuteera. Barichi bara dhugaara sobaan soba jedhamaa deemuudha malee bara beekamtiidhaan yoo inni si muude maqaa da'oo godhattee jiraachuu hin dandeessu beekadhu. Waan abaaboo wooboo si muudee fi natti hin dubbatamu. Naan hin qeeqamu jettee yaadda yoo ta'e of goomsaatti jirta. Abaaboo boon dhiiga isaa dhangalaaseeti kan inni si muude malee akkati dhiiga isaa dhugaa isaa awwaaltu miti yookaan akkati gola diinaa miidiyaa diinaa irra raxxanii diraamaa hojjettanii miti kan isin muude jechaadha. Kana beekadhaa. Kanaan uummata Oromoo burjaajessuudhaaf hin deemina. Isinumaaf gadheera. Isinumatti itti qaanaa. Abaaboo booraaf sodaadhee miti kan inni isinitti maaran. Isinumaaf gadheera. Waan godhaa jirtan kana. Irraa dhaabbadhaa. Wanta isin ilaallatu dhimmi diinagdee isin ilaallata wanta ta'eef maqaa diinagdee abaaboo booraan jedhamee irbaata woboo jedhamee jira. Woboo isaan bakka bu'anii deemaa jiran lakkii woboo keenya bakka hin bu'u. Jiraati uummata Oromootti hima. Miidiyaa guyyaarraa keessummoota nama lamaa qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummoonni keenya biyyoota adda addaarraa kan turtiin waliin godhan haala yeroo irratti isaanii wajjiniin mari'anna. Haala Oromiyaatii fi haala Itoophiyaa, siyaasa Itoophiyaatii fi siyaasa Oromiyaarraa waliin dubbanna haaluma walumaa gala biyya keenya keessa jiru gaaffiin isaaniif dhiyeessaa gaaffii sana irratti. Waan inni jedhe dhageessanitti siyaasa Oromiyaatiif siyaasa Itoophiyaa biyya keenyaadha. Mucaa Itoophiyaati inni. Biyya Itoophiyaa jechaadha. Argiteessuma irratti illee ergaa isaa dabarfachaa jira. Beeksisuma himaa jiru irratti illee jechaadha. Maree waliin goonaa mee gara maree keenyaatti darbuu dura sirbi tokko isin affeerree deebina turtiin keessan nu faana ta'u. Sirba keetiif yeroo. Isee achiin booda isee jalqabee booda bu'aa bahiin hamaa keessa darbee rakkoolee garaagaraatu isa mudachaa ture. Garuu qabsoon gadi hin deebine oluma deemaa dhufee. Asirratti wanti uummati keenya akka hubatu barbaannu waan isaan naqanii achirratti dubbatantu rakkoodhaatu hin taane miidiyaa diinaa irratti naqanii dubbatanii diinaa wajjin dubbatanii warra ergama diinaatiif socho'anii jechaadha. Namichi isaanii intarviiyuu godhu kuni warra mootummaa diinaa wajjin wal hammatee yeroo Oromoo. Sobanii waan xixiqqoo kanaan sossobanii harkatti faa galfachuudha yaaliin isaanii garuu amma Oromoon bakka san hin jiru Oromoon kale. Lalisee roobaatii fi gammeen kun asirratti kan isaan isaa wajjin namichaa wajjin dubbatanii jechaadha. Kanaaf ragaatu nu bira jira jechaadha waan sobamu miti kun. Namichi maal akka ta'es immoo beekamaa wanta ta'eef jechaadha. Kanaafuu uummata Oromoo dhiifama gaafadhaa. Ergaan isin dabarfattan gaarii ta'etu jiru garuu wanta barbaade yoo ta'e. OBN wajjin garaagarummaa hin qabu. Ergama fudhateetu biyya bakkeeti kan inni jiru malee Keeniyaa jiraatu iyyuu malee ergama diinaati kan inni jechaa jiru maqaa miidiyaa yuutuubii jirraa jedhu kanaanii jechaadha. Kanaaf Oromoo dammaqii qabsoo kee eeggadhu. Qulqullummaa abaaboo boon ittiin socho'aa jiru fuutanii xaxxaniin cucuubinaa iddoon taane keessa. Iddoon taane keessatti hin argamina. Miidiyaan taane irratti hin argamina. Lalisee roobaa feesbuukii mataa keetii irratti dubbadhu yoo qabaatte.